Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa 4 bakkuma jirtanitti nageenyi koo jaalalaaf kabajaa isin haa qaqqabu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo yaada xiqqoo tokko isiniif qabadheen dhufee innis maali yoo jettanii egaa yeroo baay'ee yaada baay'eetu jira jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa akka bakka isheen gadaanaa qabdutti yookaan immoo akka isheen waa hin baasnetti kan dubbatan baay'een jiru. Akkuma kanallee immoo namoonni immoo waaqayyo isaan haa eebbisu. Sirriitti immoo gaarummaa ishee hubatanii, gocha ishee hubatanii, haala isheen keessa jirtu hubatanii waa'ee dubartoota biyya Arabaaf immoo sirriitti dubbatan jiru. Yeroo ammaa kana immoo akkuma argitan immoo sayyuu obboloonni keenya dhiiraas shamarranis bakka tokkotti mana hidhaatti illee rakkoo guddaa keessa akka jiran miidiyaa garaagaraa argaa jirra. Kanaaf egaa maal jechuu barbaadeen dhugaa yeroo tokko yeroo hojjedhu namoonni jiru. Namoonni tokko jiru jechaan taane dubartii Arabaatiif akka waan isheen namoonni tokko dhugaa dubbachuuf taanaan gaafa isheen gara laafummaadhaan gargaartullee akka waan isheen jiramiti ofii jiramiti egaa akka isheen waan gaarii tokko yookaan immoo homaa hin beekne tokkotti kan fudhatan jiru. Shamarran biyya Arabaa gowwaas miti yookaan immoo nama homaa hin beeknes akkati namoonni tokko jiru yaada gaddeebi'aa warri qabdanii akkatti akka yaaddan sana miti shamarran biyya Arabaa. Ilaala dafqa ishee akka kanatti xuruurfachaa yeroo qorraa immoo qorra sana hunda diilalla sana hunda dandeesse. Kan hojiif kaayyoof manaa baatee fi waan hundumaa irratti jabaattee dhaabbattudha shamarran biyya Arabaa akkasiin jettan sana miti jechuudha. Akkuma kanallee namoonni tokko yeroo dhukkubsatan illee maatii isaaniitti jechuudha. Maatii isaaniitti na dhukkube jedhanii himatan otoo beela'anii jiranii ani beela'eeran jedhanii. Akka waan mana mijataa keessa jiranitti gammachuu maatii isaanii eeguuf jecha gadda mataa isaanii kan of katanidha. Ishee kanadha dubartiin biyya Arabaa. Akkuma walii galaattis immoo waaqa gaditti biyyittii iyyuu qabdee kan jirtu shamarran biyya Arabaati. Jiru tokko sa'aatii 24 teessoo isaanii dhagaa godhatanii hojii kan hin qabne kan maqaa ishee balleessan jechuudha. Miidiyaan kun toleeraa, daataan toleeraa miti garuu akkasii yaaddan miti shamarran biyya Arabaa jechuudha. Dubartii biyya Arabaa safuu jedhu. Ishuma dhabar mana citaa gara qorqoorrootti kan jijjiirte, abbaa qotiyyoon qabneef qotiyyoon akka qeesaa keessa dhaabbatu kan goote, harmeen sa'a elmattuu hin qabne karaa ishee akka sa'a elmattuu kan taate, ishuma isin tuffattan sana shamarran biyya Arabaati jechuudha. Inni guddaan hinatiin. Wantoota waaqayyo jibbu wantoota baay'eetu jira. Cubbuu waaqayyo jibbe sana hin hojjetin malee anaaf naa ta'eera hojichi. Ani waa tokko isin gaafadha. Warra biyya Awurooppaa keessa akkas gara Ameerikaa namni jiran kana isaaniif jala fiidaniitu akka abbaddanii waan meeqa jettu jedhu garuu waan baay'ee waan an taasiseef akka kanatti baay'ee dubbachuu barbaade jechuudha. Isaan tarii hamma ta'e mirgi isaanii kabajamee fi ta'uu danda'a malee hojii isaan hojjetan maaliin beektan? Maaliif garuu shamarran biyya Arabaa akka gad aanaatti ilaalu namoonni tokko? Shamarran biyya Arabaa isheetiin gadi buustanii ilaaltan suni ishee kanadha jechuudha. Akka kanatti dafqa ishee xuruurfattee fiddee akkana kanatti sadarkaa kanarratti nama geessistudha jechuudha shamarran biyya Arabaa. Namoonni tokko immoo yaada gadi bu'aa tokko qabu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa wanti isin hubachuu qabdan dandeessuun beektuun hubattuun akka ishee hin jirtu. Maaliif yoo jettanii waan hundumaa dandeesse dhugaa waaqayyooti. Dargaggeessa tokko yookaan immoo obboleessa yookaan obboleettii tokko biyya keessa teessee digirii maastireetii baattee biyya busheedhaniitti kennan caalaa jechuudha. Shamarran biyya Arabaa kutaa 4 barattetti biyya busheetoo jedhaniitti kennanii irra salphata. Maaliif yoo jettan waan hundumaa beekti waan ta'eedhaaf jechuudha. Dhugaan dubbata isa kana jechuudha. Isaanitti digirii baatanii maastireetii baatanii jechuudha. Warra biyya bulchedhanii warra biyya keessa jiranitti amma kennan shamarran biyya Arabaa ishee kutaa 4 barattetti biyya bush jedhanii otootti kennanii qax goote akka isheen bushitu abdiin qaba. Maaliif hundumaatti beekti? Jaalalatti beekti, gaddatti beekti, beelatti beekti, rakkina hundumatti beekti, gammachuutti beekti. Waan hundumatti waan beektuuf isa biyya keessa taa'ee maastireetiidhaan eebbifamee taa'u manna
ijoolleen biyya Arabaa kan kutaa 4 baratte biyya bushoodhaan irra salphata. Maaliif hojjetanii sirriitti galee fira jireenya haalli jireenyaa akkamitti akka nama wajjin jiraatan sirriitti beeku waan ta'eedhaaf biyya isaanii bulchuu danda'u jechuudha. Dhugaadha. Ministeera muummee biyyichaa otoo ta'e jedhanii shamarran kutaa 4 baratte shamarran biyya Arabaa hin bulchiiti biyya. Dhugaan sinitti mali. Kana sirriitti keessa kooti dhibbatti amaneen sinitti mali. Maaliif hojjetan gaddatti beeknaa gammachuutti beeknaa rakkina hundumaa isaatti waan beeknuuf kanaaf yaada kana dubbachuu barbaade. Hamma kana qixxeedha shamarran biyya Arabaa akkasiin teessanii waan meeqa maqaa ishee irra keessan miti. Galii garaagaraatiin biyyittii illee qabdee kan jirtu isheedha. Shamarran biyya Arabaa isheesin maqaatti moggaastan ararara shamarran biyya Arabaa. Maal siniif gooti shamarran biyya Arabaa cimtuu beektuu dandeessuudha shamarran biyya Arabaa. Ogeettiif dandeessuun akka shiyyuu lafa kanarra hin jiru tasuma jechuudha. Dhugaan sinitti yeroon kana jedhu jiru namoonni tokko waaqayyo isaanaa eebbisuu dafqashiif kabaja laatanii dadhabbiishiif kabaja laatanii bakka guddaadhaan akka isheen galtee boqottu kan godhan jiru namoonni baay'een. Akkuma kana immoo dafqashii karaatti balleessanii dafqashii nyaatanii sammuun ishee akka dadhabu kan godhan immoo jiru. Gaagaraan sinaachi turre shamarran biyya Arabaatiif bakka gadiitti ilaaltan isa biyya keessa taa'ee digirii maastireetii maal baatee taa'u manna ishee kutaa 4 baratte akka biyya bulchuu dandeessu nan amana. Kana shamarran biyya Arabaa. Dhuguman sinitti hima jechuudha. Baay'ee waan natti dhaga'amee fi kanaaf namoonni ilaalcha gadi bu'aa qabdaniif of eeggannoo godhaa shamarran biyya Arabaatii fi akkuma kanallee yeroo biraa viidiyoo biraatiin nan dhufa. Viidiyoo biraa qabadheetaniin isinii dhufa. Ergaan sababa shamarran biyya Arabaa kanaatiif illee ergaan na qaqqabe akka dhaloota biraan ga'uu fi buleettiin tokko ergaan biraan geesse jira. Isallee qabadheen isiniif dhufa. Eebbifamaa turtii gaarii.